yookiin adabattanii yoo calliftan nama callisan najaa baakanii ansanii digale kanaafu namni kamuun najaa ba'ee kabajaadhaan osoo walitti hin bu'in abbaan rakkoo jidduu jiru sun fixachuu danda'a. Jarri kun boruu waraaraman garuu isin jechoonni amma jedhamee ture kuni boodarra namni birallee itti fayyadamuu waan danda'uuf kanaaf yeroo waa miira keessa galtan ijoolleen kennallee waan jechu babbadaa waa'ee gandummaa gandatu waan akkasii hawaasa turraa eeggadha. Akka zikii wasuma yaada sitti dabarsina dubbadde yoo haati faate waan dubbatan qobaate. Sigaar dubbadde. Tura jirtaa muutirraa gaafadde yoo wanti. Siyaar Bashir Miyudiriin. ammallee taanan anin dubbadhaa warri komentirraa na arrabsitan kadhiirallee quba kee hudduu ta'e kaayii tadhalallee daabboo kee keessa kaayii uladhu waan inni jedhu san eegasii mootuu komentii jalatti barreessa haasofni keessan akkasidhaa jechuudha si jammar si galee innaa akkasii baay'isee ka isin aarsu wanni an jedhu kun akka malee akka hudduu teessan taan tofee isin gubee nama biraatittillee vaayirasii dabarsaa jiru gubanni isin gubattan ayinaa kana tolchee beekasii galee because muuxannoo waggaa dheeraa itti qabna waan arrabsoo kana beekta muuxannoo waggaa baay'ee yoo xiqqaate at least waggaa 12 sii galee kana arrabsoo dhamminaamina homtuu nu dhaabuu dhiisi hidhaa wayyaanitii fi wanta illee nu hin dhaabne sii galee ka ammaa maqaan hin dhayamu you know inshaa Allah osoo waaqarraa gadi bakakkaan roobee Siyaar Bashir nama of duuba deebi'uu miti. Garuu warra maqaa kiyyaan sadaqaa namaa guuree fi sadaqaa guuratellee inshaa Allah rabbiin sadaqarraa isin hin baasu. Eegale anaa kasaaree jiru laayikiin jiraami wallaaltota ofii akka yoo walitti qabe beektaa namni waa balleessa beektaa wallaalummaan tun hamtuu beekte waan baay'ee nama gooti. Innaa akkasi. Sanarraa kaafte immoo haadha faate ani ka jedhe warra tiiktookii irraa sanuu warra tiiktookii irraa keessallee warra kami warra na arrabsan sahola la ummee fi afii fi baaliyyolleen kinu as jiran haadha faate warra tiiktookii irraa na arrabsitan Yaar barati waan tasaasate yaar. warra tiiktook irraa No warra TikTok irraa. maqaan isaanii achirraa kai gale Yaar. Iyu. Waktu apa saya kabar? Mewan ni wajib tiba kabar. Arsi jette makalo itu sih kale umat arsi di umat arsi pakai jam wajib sana nama kuma tak kajira. Namni video dah kau dah mau nama milihena. Akami kiarakan unjirani sih mufatan sih kale. Karena aku hati. Dubi dan le ufur agak apa sih? Warna komen tile di umat arsi di apa mana aku dah di apa mana di dubi ufur agak apa sih? Apa kiara bijen? badii tokko malee namni akkamitti Siyaar ila maal inni beekta sababaaluu tajaajila si dabalu warra si arrabse akkasumatti itti wadiisi garuu warra lafarra argite arsii jechuun walumaa gala che jennaan harree hunduma gurri kaa'aa jedhan warra si arrabsu shamarran arsiillee taatee arsitti edda akka maqaa dhooftee yeroo arrabsu san anuu mataa kiyyaa si bira jira hin dubbanne garuu shamarran arsii yeroo jettu haadha teenna keessa jira obboleettii teenna keessa jira sigale jaartiin teenna bakka biraallee yoo taate yoo ganaa buunu jechuudha sigale kanneen lamaan achi keessaa qabnu warroota lafarraa san dhiifama gaafadhu warroota miidiyaa irratti afaan banu deebistee fi suma gayaa yoo barbaadde ammallee itti dabaliif garuu warroota lafarra jiru san shamarran arsii waliin gala bakka jettee san irratti shamarran arsii lafarraa keessaa baasii jechuu barbaadan san dhiifama gaafadhu taan nayi Ya ini lekas mana ini guys. Irada bulan fakkaate osoo dhiifama gaafate illee bareedu natti fakkaata maaliif beetani gaa turullee miti wanna akkanaa kun wallahi turullee miti kutaa nama arrabsuun ganda nama arrabsu bahee jira naannummaan keenya gana argiteeti ijoolleen jalatti xiqqoo guddatte yeroo haasoftan haasaa keessatti osoo of eeggannee bareeda sii galee amma wanti kun guutuun inni osoo dhiifamallee gaafachuu baate illee rakkoo hin qabu sii galee dhiifama gaafatallee sagaleen isaa sun wayi keessatti dachaa hin dacha'u bara garuu nama hedduutu itti fayyadama sagalee kana namni hedduu nama wanti godhee kana akkasitti waraana abdii miliyoona gargaaranii Dubaay miti Ameerikaa isa ofan hedduu itti gammade garuu maqaa kiyaariin akkamitti kiyaartu mallaqa ta'anii gargaaran
Thank you. Asli. Ani matan ki ol bae dhaggeeffadhu ani matan ki ol bae maaliif mana san bane beektaan ol bae yaada kiyya dubbatee mana asli sanitti asliin onna baasee tiniin maal agam qarqaartaa naan jedhe mallaqa hin qabda ni qarqaara maaltu maal ta'e jennaan abdii akkana rakkatee qarqaaraa jirra naan jedhe maal ta'e jedhee yaarri mallaqa nyaatee waan amma Duubaa hin deemu dhabee naan jedhe fiizan harkaa gubatee tiniin achi boodatti annama fayyaa qabu akkamitti qarqaaraa jedhee antu wayitaan tana dubbadhu qaataasi funyaan qabanii tiniin ganna darban achumaan deemee mana kiyya banadhee yaada mataa kiyyaa ibsadha illee si galee qeeqa dhiyeessine malee arraba takka illee hin banne nuti laal anamma yoo abdiin qarqaaramee tiniin Dubaay miti Ameerikaa deemee fi rabbi godhee fi jedhe wallaahi itti gammada mikinaatu ilma Oromoo miti naaftanyallee qarqaaratiin jiran si galee garuu immoo maqaa kiyaarin akkamitti waan san kiyaa osoo beeku asliin afaan isaatiin boodara dubbataatiin ture maal jedhe Taata asli yakkisiifachuu hin danda'u qoy asli yakkisiifachuu hin danda'u maaf akkana naan jette hattuumaa naan jette dubbii kana quba qabda asiin durallee gaafa durallee dubbii tana fuudhanii kiyaar fuudhuu heda haa fuudhee ka'uu jedhanii harka irra qabanii tumaanii dabarfatansa guyyaa durallee jechuudha. sanaan Maaliif asliitti bibilee maaf gaafa silaa miisenjara waliin haasa'an miisenjara walii qaban lakkoofsa walii qaban gosaappii walii qaban itti bilbilee gaafachuu aslii hoo hin jiru. dhageeffadhu waa tokko Taataa dhimma. kiyaarin kana duraanaa waliin buune mana aslii kana waliin buune kiyaarin wallollee ani deemee mana banee namni na himatee jennaan sargi aruusa isaa irra jira aboo yeroo akkanaa kana waa kanaa irra jira waan hundaa hin finna jedhee keessanitti dhaqee mallaqa inni haasa'u kanaa mika kanaa ol dachaa ta'u naga'umaan galchinee fi jiraataa jira irraa fuunee jechuudha sii galee sunuyyuu tasa misteekatti mallaqii dogongoree kanamaatti wal nyaate sanuyyuu baasii isarratti achi dhiibnee baafnee qabu jettee takaa jechuudha sii galee nama yoo itti dhiyaatta jette irraa fuudhuu dandeettu kiyaar nama hiriyyaadha itti deemtetti mallaqa isa yoo dhugumaan nyaate irraa fuudhuu dandeetta yoo inni hin qabaanne immoo qarqaartetti hin kafaluu dandeetta. sanirratti wannoo jedhe amma gara biraa babal'isuu dhiifnee waa'ee dhimma shamara arsii kana finnaa ka waa'ee kaanii boodatti ceena kiyaar yoo dhugumatti ati shamarran arsii mee muyitii godhadhu si biraa sagalee akka malee jiraa jira yaa ana bira konkolaataa oofaa koy laal dhageeffadhu dhugumatti yoo ati muyitii godhi baaliyyoo yoo shamara arsii akka amma jarri jedhan kanatti arrabsitee viidiyoo nama jedhan kun dhugaa ta'ee hidiitiin ta'ee dhugaa ka ta'u taate Hidiitiin jedhini usme hin nyaata. dhageeffadhu miidiyaa karra hidiitiitti deema yeroo baay'ee haadha faatanii beektaate osoo beektu waan hin jedhin Usme ati waa harka irra qabuudhaaf hin deemin. eshi ayyee dhageeffadha amma dhageeffadha waliigalatti kiyu laal hedduu si jaalatan shamarri arsii kunillee namni arsii hunduyyuu si jaalata namoonni tokko tokko sitti duuluu danda'anii ati nama dalagataadha nama namallee waliin bu'uu qabullee miti ijoolleen immoo gara biraatiin itti buutanii warri koomantiin jala deemtanii arrabsitanillee mucaan kun haa dalagatu dhiisa namni karaa dalagaatitti mallee namallee yoo nama harkaffate nama saniif rabbi qofa beeka namni miidiyaa haqa namaa baasuu hin danda'u haqa kan namaa baasuu danda'u rabbii fi nama kallattiin nama dhiyaate gara keessatiin waan san fite qofa sigalee miidiyaan haqa baafanna jedhanii yoo kadeeman taate miidiyaan haqan baasu akka namni sun addunyaarraa wal balleessu godha malee sigalee kanaafu kiyyu yoo dhugumaan shamara arsii itti balleessite qajettaate shamara arsii haadha keetii obboleeyyan keetii dhiifama gaafadhu rakkoo takkan qabu dhiifama isinaa gaafatu girrisoonni arsii kennallee kanama jala yaatanii nama arrabsitan hundi keessanuu irraa dhaabadhaati garaan dhiifama walii gootanii kiyaarillee dalagaa isaa itti haaqu akkam jetta arfaate dubbii dheeressuu dhiifne Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullah. Maal usme kajeeli akka muslimaatitti wa alaikum salaam warahmatullahi maal funya salaamata rabbi funyarratti hin qabani ana wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jonneetun jira asuu yukisiin keenu bira dhufeeti amma maaliifin mallaqa dheengata tikkeetti murte ummata hangalchin rakkoon qabu kiyyan duraamiti kiyya kisin isin biroo dhufellee bareedaadha jandaa gaariidha rakkoon qabutti fufaa yoo dandeen deebisaa yoo dadhabeen miliqaa kiyya gasuma waa'ee amma kanarratti yaa'u noormaali wantoonni viidiyoon deemu nama hundaa miira keessa galchuu hin danda'a haati faatalee dirqama hin qabduugiin namni waan itti fakkaate dubbachuu hin danda'a namni tokko immoo yeroo aaree fi miira keessa gale eenyullee yoo ta'e namni hunduu waan gaariin dubbatu kun immoo dhugaa jirtu